Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Alhamdulillah nagaa fayyaan jira isiniin jedha bakka jirtan maratti nagaan rahmanni isinii wajjin haa jiraatu isiniin jecha warreen biyya keessaas warreen biyya ambaa jirtan illee akkasuma bakka jirtanutti nagaan isaa isinirraa jiraatu isiniin jecha ani tokkummaatti yoo birraayee ergaa kan koo kanan isin biraan gahu ergaan kootis akkuma viidiyoo duraan irratti yoo ilaaltanii jiraattanii akkuma isinii hime wantoota rifeensa keenya dheeressanii fi akkasuma wantoota fuula keenyaa kan wal qabatu ta'a kan fayyaa keenyaanis wal qabatu ta'a isiniin jedheen ture viidiyoo sanallee wantoota nu diddibannee jennaan rifeensi keenya haalaan nu dheeratu isiniif nu jedha gara fuulduraatti jedhaan ture garuu tokko gara viidiyoo dibatoota adda addaa hojjechuutti hin seeniin wantoota nu majammaraa irratti ofirraa sirreessuu qabnu waan jiruuf arra keessa rifeensa keenya dibachuun qofti faayidaa nuuf hin kennu sirriidha dibattoonni adda addaa kan rifeensa keenya haalaan guddisanii jiru kan miidhagina isaanii illee nu kennanii jiru haa ta'u malee otoo gara dibattootaatti hin galin nuti maal yoo sirreeffanne dibannee nu mataa keenyaaf rifeensa keenyaaf dibannu nu fayyaduu danda'a kan jedhudha. Innis tokkoffaan namni haala rifeensa ofiitiin sirreeffachuu danda'u yaada baay'isuu dhiisuudha. Yaadni baay'ee rifeensaaf hamaa geessisaa jechuudha. Yaada yoo baay'ifne rifeensa keenya qofaaf itoo hin ta'in sammuu keenyarraan illee miidhaa akka inni ga'u hundumti keenya iyyuu ni beekna. Haa ta'u malee immoo rifeensi keenya bareedinni miidhagina keenya baay'ee murteessaadha. Nuti dubartoonni akkuma isin beektanu miidhagni keenya inni guddaan rifeensa keenyadha. Ani akkasittiin ilaala garuu isin yaada keessan isintu beeka. Inshaallah duraan dursitanii jechuudha. Yaada guddisuu dhiisuudha. Hunduma isaayyuu rabbumaaf dhiisuudha. Yoo yaada guddistan taatan yoo nama aarii qabaattan taatanii rifeensi keessan haalaan isinirraa kukkufaa jechuudha. Sana ofirraa ittisuu qabna jalqaba irratti jechuudha. Inni lammaffaan otoo gara dibata adda addaa dibachuun kan mana keessatti qajeelfamuu fi kan dibattoota adda addaa keemikaala kan qaban gabaarraa bitannu adda jechuudha. Kamiinuyyuu ta'e wanti nu mana keessatti rifeensa keenyaan sirreeffachuudhaaf hojjetannu harka keenyaaf waan hojjenneef jechuudha. Keemikaala miidhaa tokko waan hin qabne waan ta'eef miidhaa nurraan hin geessisanii jechaadha. Kun isa tokkodha. Inni lammaffaan haala itti fayyadama dibattoota nu dibachuuf deemnu jechuudha. Zimmi jenneetu mukaanee dibata dibannee fookas gooneef mataan keenya nuuf hin dheeratu jechuudha rifeensi keenya. Majammaraa akkuma beekamu yeroo rifeensa keenya dibata dibannee ofirraa deemsifne dibata dibanne sana ofirraa deemsifne otoo rifeensi keenya dhaqee hin goggogin yaani rifeensi keenya bishaan ofirraa hin fixin bishaanis baay'ee qabaachuu qabu. Akkuma inni lallaafaatti jiru sanatti booda zayita nuti mataa keenyaaf dibannullee tokko waan ofii kootiif itti fayyadamu isin agarsiisa inshaallah gara fuulduraatti dibata zayita sassanaa tokko qajeelfattanii zayitni isin dibachuu qabdanu ho'aa kan ta'e ta'uu qaba. Bishaan ho'aadhaan ho'istanii baay'ee dhaqee kan mataa keessan keessa isin gubus ta'uu hin qabu. Ho'istanii otuma dura mataa rifeensa keessan hin goggogsin jechaadha azagaajjaattanii lafa keeyyattan. San booda akkuma xiqqoo tokko bishaan itoo qabu dibata sana karaa rifeensa keessaniitti ol fuutu jechaadha. Inni kun isa lammaffaadha jechuudha. Akkasuma itti aansuudhaanis akkuma argine keemikaala kan qaban dibattoota qibaatii adda addaa waan akkasii zimmi jennee dibachuu hin qabnu. Maaliif rifeensa keenya waan adda addummaa qabuu fi wanti adda addaa rifeensa keenya nurraa kuffisuu waan danda'uuf jechuudha. Waan eegesii waan dibattanu yoo jiraate jechuudha.